Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu isin dhageessisna. An Ejersa Abdiiti. Godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumitti hanqina bishaan dhugaatii qulqulluutiin hawaasni rakkoo hamaa keessa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Jiraattonni yaada isaanii maddeeniif kennan akka jedhanitti araddaalee hedduutti uummanni rakkoo bishaan dhugaatiif saaxilamaa jiru jedhan. Ardaaleen Shunqoo, Arrooretti, Bosoosoo, Soddomii fi Arbaareetti jedhamanii fi kanneen biroo rakkoo hamaa keessa jiraachuu ibsanii jiru. Uummanni bishaan corroqaa qulqullina hin qabne waraabee fayyadamuuf akka dirqames jiraattonni kunneen maddeeniif yaada kennanii dubbatanii jiru. Sababa kanaan uummanni dhukkuboota daddarboo garagaraaf saaxilamaa akka jiran dubbachuun rakkoo kana qaamni dhimmi ilaallatu akka furuufis gaafatanii jiru. Godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallagga aanaalee haleellaan hidhattoota finxaaleeyyii faannoo itti hammaatutti caasaa mootummaa fi caasaa faannootu wal keessa makamee nu fixaa jira jedhan jiraattonni. Jiraattonni maddeeniif yaada kennan akka jedhanitti gariin caasaa mootummaa hoogganaa humna finxaalessaa waliin hojjeta. Gariin ofii hoogganaa mootummaa ta'ee muudame. Maatii isaa immoo faannoo naannawa sana socho'u hooggana. Gariin immoo gaafa barbaade faannoo hooggana. Yeroo fedhe ammoo dhufee caasaa mootummaatti makamee uummata akka hoogganu taasifama jedhan jiraattonni kunneen. Akka fakkeenyattis yeroo dubbatan bulchaan aanaa Giddaa Ayyaanaa kan turan dhiyeenya aangoo irraa kan kaafaman obbo Hunanyahu Darajjee obboleessi isaanii warra faannoo Iizii Wallaggaa jedhamee gurmeeffame keessaa tokko jedhan. Obbo Hunanyahu bulchaa aanaa Giddaa Ayyaanaa irraa kaasanii amma immoo hoogganaa waajjira bilisiginnaa aanaa Saasiggaa godhanii muudanii achii hoogganaa jira jedhan. Kanaaf wal qabatee rakkoo godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti uumamaa turee fi ammallee itti jiru bal'aadha jedhan jiraattonni kunneen. Namni kun bara 2012 waraana Gimboo 7tti qindeessee aanaa Kiraamuu galchuun lola kaasee kan ture yoo ta'u, isaan booda daldalaa waan tureef qabeenya qabu fayyadamuun faannoo aanaa Kiraamuutti qindeessuu isaa himanii jiru. Bara 2015 irraa eegalee ammoo milishaa aanaa Kiraamuu ta'ee caasaa aanaatiin caasaa mootummaa keessa akka galu taasifamu dubbatan. Erga waggoota 3f milishaa aanaa Kiraamuu ta'ee ammoo amma deebi'ee faannootti makamuu isaas dubbatanii jiru. Hooggantoonni olaanoon aanaalee hedduun faannoo waliin ifatti akka hojjetan otoo beekamu mootummaan callisee ilaalaa akka jirus dubbatanii jiru. Warri mootummaan milishaadha jedhee leenjisee hidhachiisee gam tokko milishaa mootummaati jecha dugda duuban humna finxaalessa faannoo waliin hojjetaa kanneen jiranis hedduu akka ta'an jiraattonni dubbatanii jiru. Godina Walloo aanaa Baatetti humnoonni mootummaa namoota nagaa hidhaa fi reebichaan dararaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Caasaa mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu da'eeffachuun aanaa Baatetti baay'inaan bobbaafaman uummata nagaa irratti ajjeechaa dabalatee dhiittaa mirgoota namoomaa kanneen akka reebicha, hidhaa, saamicha, qabeenya hawaasaa fi buqqaatiin maqaa maatii qabsaa'otaa jedhuun hawaasa naannichaa irratti raawwatamu cimee itti fufuuf jiraattonni dubbatan. Bifuma kanaanis aanaa Baatee ganda Eelaa jedhamutti gaafa muddee 28/2025 galgala loltoonni sirnichaa qe'ee hawaasatti halkan keessa ol seenuun dargaggoota lakkoofsan hedduu ta'an badii tokko malee hoggaamsanii fuudhanii hoggaa deeman. Dargaggoonni ukkaanfaman kunniin yakka hojjetanii osoo hin taane maqaa qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabduutiin akka ta'ee fi namoonni kunneenis gama mootummaa kanneeniin garmalee reebamuu jiraattonni dubbatanii jiru. Namoota dararriin irratti raawwatame keessaas kan ammaaf maqaan nu qaqqabe dargaggoo Hidee Ibraahimii fi dargaggoo Waalii Kohaa kanneen jedhaman akka ta'e jiraattonni dubbatanii jiru. Godina Lixa Shaggar aanaa Midaaqanyeetti waraanni murna Beebbee uummata nagaa hidhuu fi saamuu itti fufanii jiraachuun beekame. Godina Lixa Shaggar aanaa Midaaqanyee ganda Gambeelaa jedhamu keessatti dheengadda muddee 29/2025 waraanni Beebbee qabeenya uummataa saamuu fi uummata nagaa hidhuu itti fufanii jiraachuun jiraattonni dubbatan. Akka jiraattonni himanitti waraanni mootummaa gara ganda keenyatti bobbaafaman namoota bogamsiisaa qeerree jalaa loon torba jalaa ooffachuun isas ukkaamsuun fuudhanii deeman jedhu. Oromee Ayyaanaa ammoo ukkaamsuun fuudhanii deemuun waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararsaa jiraachuu jiraattonni itti dabaluun dubbatanii jiru. Aanicha gandoota garaagaraa keessatti waraanni Beebbee irra deddeebiin gochaawwan sukkaneessoo ilma namaaf hin malle qe'ee fi qabeenya isaanii irratti raawwachuun roorroo fi gidiraa hamaaf saaxiluuf jabaatee kan itti fufe ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Jarmanitti hattoonni diriiliin baankii uranii yuuroo miliyoona 30 saaman. Jarmanitti saamtonni maashinii diriiliin guddaa fayyadamuun baankii lixa Jarmanitti argamu tokko uranii maallaqa yuuroo miliyoona 30 ta'uu fi mi'oota gatii qaalii ta'anis saamu poolisiin beeksise. Dubbii himaan poolisii yaada AFP'f kenneen akka itti saamichi kun itti raawwate akka malee piroofeeshinaalidha jedhe.
Saamichi kun magaalaa Geelsenkichen jedhamu keessatti baankii qusannaa Ispaarkees jedhamu irratti raawwatame. Saamtonni kun sanduuqota qusannoo 3,000 ta'an cabsan. Sanduuqota kana keessa maallaqa, dheedhii, warqee fi meeshaalee faayatu ture. Poolisiin waa'ee saamicha kanaa quba kan qabaate wiixata ganama wayitaa akeekkachiifni balaa ibiddaa dhagahamutti jedhame. Ammatti saamicha kanaan wal qabate namoonni to'annoo jala oole kan hin jirre ta'us dubbatanii jiru. Egaa hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.